Uummanni Oromoo nagaan uummanni Oromoo nagaan karaa nagaatiin furmaata argachuu ni barbaada dhugaadha. Haa ta'u malee fedhii uummata Oromoo duubaan ta'uu danda'anii akka isin gatanitti afoo karaa nagaatiin qabeessuu ni danda'ama. Fedhii uummanni Oromoo duubaan ta'uu ni danda'ani maaliifi? Mootummaan biyya sanis ta'eeti in history mootummaa qawwetti amanu. Biyyattiin suni karaa nagaatiin furmaan hin argamaa jettee ittiin amantu. Mootummaan dabrees kufees ka amma jiru kunis kan nafxanyaas wanni isaan itti amanan humna nama ajjeesuun isaan biratti jaagna. Injifachuu jechuun ajjeesanii waan tokko fudhachuu abbaa ajjeesanii mootummaa fudhatan. Ummata akkanaa kana biratti seerri akkanaa kun hin hojjetu. Marraa hedduu keessattuu obbo Baqqalaan marraa hedduu achi keessatti ni beekan. Isinirra beeynaa fi miti waan hundaa agartee muuxannaas ta'ee yaanni kunis ni beeka akkuma gaarii beektan. Akka hin hojjanne akka fudhatama hin qabne kuni aadaa biyya saniiti. Aadaa biyya kanaa kan akkamitti jijjiiramee karaa nagaatiin furmaanni argamuu danda'a. Har'as taanaan ammallee kan qophaa'aa jiran humnaan akkana godhuu qabnaadha. Ijaaramnee akkana ijaaramnee jedhan waraanaan humna taanee barbadeessinee balleessinee dhabamsiifnee ka jedhu irratti mundaawaniiti. Okay? Kanaaf karaa tokko duwwaan akkamitti hojjetamuu danda'a. Kanama waa'ee waraana afeeruu irratti waliin haasa'uu irratti TPLF waliin hin haasofnu ABO waliin waraana bilisummaa Oromoo waliin hin haasofnu. Wanni kana jechisiise maddi isaa maalinni kana jecha akkana fakkeenya kiyyaatti akka amanuutti wayyaaneen irree cimaa waan argisiifteef masilii waan argisiifteef agartee ani waraana bilisummaa Oromoo qeequuf waan danda'an gochuutti jira. Yoo masilii argisiifne yoo jabina kenna humna kenna agarsiifne karaan isin barbaadan kunis dhufuu danda'a. Dhageettii dhagaahuu argachuu danda'a. Waliin mari'achuun taa'uu danda'ama. Maali keessattuu iyyuu waan itti waraana bilisummaa Oromoo itti waan godhaniif waan wayyaaneen isaan ijaarte waan jedhamu yaada amantii kana waan qaban.